takka samiiraan jecha akka kaleessaa badaa yaani finna arrabsuu osoo hin taane fixadheera garaa sirraa muradheera assalaamu alaikum kana booddee ilmoo keetii hoo jettee bilbila viidiyoo bilbiltee wallaahi billaahi ija siyyuun argitu mucaatti qabdee itti naasee ilmoo keetii sirraan dha'u garuu ana ija kootu ijji kee wal argu maal waan dalunaan jettee maali muditara Oi video basna moate suisin baka ate suku ilmo durba taate please amma jirenya qabdi jirenya ijaaratu beeti kanaafu nuti qabat masra ani taate hundayyuu mani Muhammad tinanifsa warahmatullahi wabarakatuh kana cala saati darbera turu qabdanu ummata keenya kabajamoo dubbiin jabaadha garuu jalqaba eessaan kaa eessatan fixa yoo jedhe dubbiin hin dheeratti dubbiin hin dheeressuu dhiifne iyyasuma gabaabsine wallaahi ani kaleessaa yeroo nasraanii asii iyyitee mubaarakiin naa fidaa mubaarakiin waa ulfeesse jettu ijoollee waraabanii kaleessa malee gadda mucaan kun dhiifama waliin jettanii lama walitti hin buunuu walii gaachan hin jenneessinii hadda moos gammartee kaatii mucaan amantaan hin jennan lakkii waan barbaadde jettu nasraanii yoo dubbattes garaadhaa waan qabdu summiin qabu aasaansi woomatti dhufee dubbatti rakkoon qabu jedheen dhiisee booda yeroo nufu namatu na kaadhimamuu beektu miti namatu na kaadhimame ani akkamitti kaadhimame eenyuun hawaasni jaallataa eenyuun yoo goone wayya jedhamee mariin godhamnaan jedhan mubaarakiin wayya jedhee namni hiriyaan koo tokko mubaarakiin kennaa mubaarakiin of kennee ummataa hojjetaa ture ammas ummataa of kennu buletti keenya nasihaadha of kennuu qabaa of kennu jedhani booda achuma abbichina dawwalee soorii karaanan ittiin filadhe yoo dhiqqas mufachiise dhiifama naan jedhee hangara kootiin na mufachiifne buletti keenya nasihaa ziyaade haqnisii gara ba'uutti deemuuf jira yoo ummanni humna tokkoon sagalee tokkoon mucaa kanaaf sagalee ta'e Dhimmichi piraankiidha yaa dhimmichi pirankii hawaasa piraankiitti nu beekaa. Nanibsa nasraa qoyii ifaan harkatti qabu. Dhimmichi piraankiidha. Piraankii ta'ee garuu piraankichi miidhaa qaba. Miidhaan inni qabu abbichaan seera wallaahi an nasraatu ta'e jechuun namni piraankicha filatu sirriitti filanne anuutti naa seera sila. Sirriitti filanne silaa utuu anaan mari'atee maaloo yaa mubaarak jedhe saate ana waa'ee maallaqaatiin deemaa jira mubaarak maallaqa nyaatee birrii miilee tokko 500 osoo jettee obboleessa koo yoo ajjala jiraatte silaa bareeda ture dhimmi kun geessee wallaahi jaartiidhaan walitti na buuseera takkaa samiiraan jecha akka kaleessaa badaa yaani finna arrabsuu osoo hin taane fixadheera garaa sirraa muradheera assalaamu alaikum kana booddee ilmoo keetii hoo jettee bilbila viidiyoo bilbiltee wallaahi billaahi ija siyyuun argitu mucaatti qabdee itti naasee ilmoo keetii sirraan dha'u garuu ana ija kootu ijji kee wal argu maal waan dalunaan jettee obboleessa koo piraankii kana yeroo hojjettu ati inni piraankii kana kennite utuu nama diina koo taateeti wallaahi baay'een sitti mufadhamte garuu nama wal jaallannu gatii ta'eeti dhiifama si godheen jira nasihaadhaaf utuu wanni kana caaltu ta'e rakkoo qabu garuu mucuusii maatii na jalaa miidhee jalqaba irratti kabajamtuu haadha manaa gosa miiraa an mubaarak jireenya keenya jijjiiruudha maallaqa namaan irra jiru kafaluudhaafan biyya Dubaay dhufe malee dubartii wal jijjiiruudha yookiin immoo algaasii bitame irra dubartii fide ibsuudhaaf miti kanan as jiru akkas takka na hubattu barbaada inni lammaffaan immoo ani qobaa kiyyan gala qobaa kiyyan oolaa qobaa kuun bulaa nyaataayyuu nama amanuu dhabee manatti hojjetadhee nyaadhaa kanatti na beetti viidiyoo baradheen isiin anaasaa waxii hojjetadhaa waan godhaa akka biraatti na argite jalqaba irratti samiira dhiifama wannichi mucaa obboleettii dhuma kee ulfa lakkuu qabduu fi ajjeefamtee fi haqni sii bade haqa sii baasuudhaaf dingata sii caalammoo maatii kee
maatiin kee guutuun irra jira obbolaan kee jala jiru obboleettiin kee jala jirti. Amigo welcome. Maatiin kee guutuun jala jiru maatiin kee yoo jala jiraate akka carraa yaa jala soddaa keenya dhiifama guddaa dubbichi waa biraatiiti isiniin jenna itti aansuudhaan hordoftoonni koo kabajamoon waan kana mufattan nasihaadhaaf waliin sagalee taana filannochin taane malee dubbichi milkaa'aadha. Isinii galee filannochin taane malee filannoon itti filatame tuu hatu. Amigo welcome. Ergadhu. Birrii mubaarak birrii hate jedhame silaa bareeda ture akkasitti dhiifama godhaati dhimma obboleettii keenya taqa dhabdee taqasii baasuudhaaf piraankii nama tokko gochuu qabna jedhamee an filatamee isatu ofirraa iyya isatu uummata kakaasa isa goona jedhamee filatamuun gaarii ta'e kee utuu maallaqa jedhamee immoo silaa saatii ana gabaan kan inni hordofaa jiru dhimma maallaqaati mubaarak maallaqa nyaati tu jedhamee silaa hin bareeda maaliif ijoolleen na beeku kan hin nyaanne ammas saatii kana waa'ee maallaqaa ture galatooma dhimmichi dhimma nasihaati maatiin haadha manaa kootii viidiyoon si hojjedha haadha manaa koo kabajamtuu viidiyoon si hojjedheen bakka abbichaa bu'ee dhiifama si gaafadha isin warri sagantaa qopheessitan galatooma akka barbaadeetti qopheessa. Amigo erga brother. Akkasuma gaambree itti nutilleen beekee waan takka haadha mana keetii kabajamtu Samiiraadhaan warri waan kana oofaa jiru maaliif jennaan waan hundi takka takka beekee hoggaa waan takka gootu maaliifin godhaa akkamittiin godhaa eessattiin godhaa fi eenyu wajjin godhaa laalachuu qabda waan ta'eef Mubaarak nama firaa dubbatuu danda'u nama dubbis firaa deebisuu danda'u nama koonfidensii qabu nama ijallaafne nama kana dura dhaabbatee firaa dubbii kana deebisuu danda'u waan jaamuu irratti xiyyeeffataniiti isa filatan. Justice for Nasiha Ziyaadi amma dubbilla. Akkasitti kun ta'e kanaafuu rabshaan isin jidduu dhufuudhaaf Mubaarak dhiifama guddaa isin gaafannaa. Anillee akkasumatti haadha mana keetiitillee inshaallah dhiifama jennaan gaasmaanuu akka nama wanta na keessatti wanna jeetti Samiraa dhiifama kana bira yaajeetti yaada. Yaa zike anis gaafachuun barbaada obsaa yeroo tokko Samiraa tiyya bareedduu tiyya qashtii intala warra mootii intala Jimmaa Abbaa Jifaar Oromtitti callaa akkati obsa qabdu beekeen akkati kabajaa qabdu beekee akkati mubeef bakka guddaa qabdu beekeetiin obboleetii tantee Naziyaa Ziyaad Aliyyii magaalaa Dirree Dhawaa keessatti ganda abdii boruu mootummaa liyyuu haayilii naannoo shanii dhufee nurraa ajjeesee haynisii ukkaamamee jira. Hawaasni Oromoo guutuun akka dhage'u Justice for Nasiha Ziyaad jechuudhaaf piraankii Mubaarik musammaa goone malee Mubaarik qulqulluu akka bishaaniiti haraamii fi halaal nama beeku takka dhalaa Oromoo dubbachuu fi dhaabbachuu fi malee cubbuu fi safuu irra dalagee hin beeku. Wantummaa Mubaarik filadhe waan inni mirga dubartootaa hedduu eeguu fi piraankii kana anaatu filatee obboleeyyan keenya ilmaan Oromoo kan nasihaaf sagalee ta'u jiru wajji filanne soo maal jechuu barbaanna mubee waan ibsuu barbaannu mootummaa Itoophiyaatiif haqa obboleetiin kana dubbadhu azaadii fi Amigo sirraa fuudha si boodaan dubbateetii mubee galatoomi mubee keenya ulfaadhu. Asirratti waan tokko irratti raagaa dhugaa walitti maa deemna waan tokko jira. Haqni nasi ana akkatti dubbachuun barbaadu haqa nasiyaa dhiifama naa godhaati. Asiqee keessa dhiifama naa godhaa. Namoonni hedduun ergan gaddaa sirraa ba'e ana kana waan dhussuun beeku keessattuu ergan turkii geeffamee dhufee galatoomaa turkiitti ergitaniittu ergan turkii dhaqee dhufee dhiigni namicha naa kennamu sun iccitii baachuu adadhabullee malee yoowwan ergasii iccitiin baadhaan hoggaamee qabi iccitiin baadhaan amma iccitii baataa jiru namoonni hedduun keessaan dhufanii dhimma kanatti hin seeninii dhaggeeffadhaa boroo malee qulqullaatu dhimma kana keessaa harka kee laaffadhu dhimma kana keessaa bahi kajadan dhalattootuma harargee ta'anii dhalattootuma harargee ta'anii namootumti jajjabaan hedduun dhimma kana keessaa dhaabadhu dhimmi kun akkasi kajalaan jirantu jiru waan ta'eefi maali dhimmichi dhaggeeffadhaa bareechaati dhimmichi kuni maali kottaa ol galaati dhiifama akkaataa ta'e yookiin waa biraatiin tun ta'in wanni dhoksaa wayii yookiin namni hin duune yoo jiraate hin jiru jedhaa suuraan olii gad deemaa jiru kun namni nasihaarra taa'aa jiru dhiifama naa godhaati isinuma ijoollee naannooti isiniin jedha Oromoo kutaa biraatu hin taane isinuma ijoollee naannooti namoota jajjabaa sagalee qabdan
namoonni jajjabaan sagalee qabdan waan kanarraa dheessuun keessan waan biraa nutti mul'isee ka'ee deebitanii immoo keessaan dhuftanii dhimma kana keessaa baafadhuttanii nama biraa caasuun keessan kuni yoo waan biraa jiraate kottaa ol galaati waa biraatu jira jedhaa falmii walitti geggeessaa teenye dhaggeeffanna malee waa hin nasiyaa nasraa dhiifamanaa godhaati waa hin nasiyaa garee lama wayii qabateera keessaa nan akka namaa dhossuun beekuwa yoo nu laallatu ta'e wanni nu hamatan nuuf hin jiru keessaa baana yoo immoo dhimmichi dhugumatti mucaan duute ta'e mucayyoo intala Oromoo duutee jirtu nu jalaa ajjeefamtee jirtu wareegama bultiitti kafalle ammana bultiitti kafalee jira wallaahi billaahi warri kun anaasaan jirtu wallaahi laazim kaleessa imamtu na qabeeroosi mucaatti kennitee ilaa mucaa kee diraase anarraa waan qabdu ammarraa kaaftee us jettu hiriyoota koon na bira ture rakkoon qabu wareegamatti kafalus araarfadhus rakkoon qabu garuu wanni kun maali iccitiin jiru suni dhageessanii dhiifamanaa ta'a malee siqee iccitii wayi jira tollee ammi gosi hima qoy ammi gon koree fala barbaaddu nasihaa kana nama isin dura dhaabatu yookiin immoo waan kana faal